qalamuu obboleettii teenyaa tanaan wanni akkamitti akka hubachuu dandeenyu. Sababaan ishiin qalamtoo maali? Eenyu namni qulqulleeffatee jiru ni jiraame isin keessaa maal irratti akka qalamtee yoomi qalamuun ishee eeganaa dhaloonni ishee eessa? Namni isin irraa qulqulleeffatee nuumuu danda'u ni jira. Maaliif jennaan namoonni gariin irratti erganiitiin suuraa Facebook irratti amma sa'aatii nama tansee ammoo garuu qulqullumina baruu inti erqama. Eeganaan ishiin qalte sun qabamte oo akkamiin qabamte? Mee namni isin irraa hubannoo qabu kan nu ibsuu danda'u yoo jiraate maayikii banadhaame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو عماري. أيوة ودي. أيوة. هايم أكملت كلام تبريتين تاني. أكثر تيسين كلام ته. Gramati nanti sedang padamnya mati ni sejauhnya kami sering kadang muda puru ada kan jurusan toka nama. Iya nama kawannya gara embasi toka di sini kan ini jadi di jurusan nama. Taci waktu punya ni jera. Revisi siamu mana kama jera. Arah koratan ni gitu koratan gua tu gara embasi toka di. Gara biaya agak produk. Matinis wan seserai patang ketimnya lagani wa seserai pati jiran. Tajibe kalamu akamitin madami naji madami kale kamitte dabasu dan desere. Madami kale orang aci juru turra udah kono orang. Obbole yersi ba jiran mana dirani ka? Ilmana dirani tam madami mo. Micoda. Yole kiyo. Yole ilmana jirani tami yoramu. Yora. Madamin akka kalte mirkaneeffatanii. Mirkaneeffamte. Ammoo qorannoon hin baasiin hanga baasutti doktoronni qoratanii hanga qorannoo biyya irra gaggeessanii hin baase kan naman. Yo mana kama jirti koronni sini kan nina jani orang basi toka orang kiba solor ke la wan kalame wan be kamu enyu dakka kale gavachuun dir kama sababan o sababin kalamte bo gavane malaka bini basi torba geragam dire si kanina asmana kan laituni sababin kalamte malaka bati to orba kira kabti bati torba biro tisin dawalan biro dawalte mari mata amati sira dawalle oblaysa sitin dawalan dukune kanna mota yolle chiro raz ga kanna kulkulai kanna tayyib ayye abam dere kamaman isang gutun madami ni dahil ti madami gore sang gutun ni dahil hangga koronong gagaypamte isani jese mo kara ti sam ni dawani kachibo damane dati bawa isani bis wa madami ni kabamte mana ila jirachu mirkaneeffatan irra tajabate ajjeesu isaanii fale ajjeesanii sagara mana sagara darban isa achi baasiin fuudhee mootummaan Itoophiyaan biyyasanii giseefu. Mana sagaratti ajjeefamu fi qalamuun adda beekte mana sagaratti qalamte. Qalamte mana sagaratti. Sun amma gaa qorannoon gisee doktoranichi imbaasii Itoophiyaa kannan addanuu baati. Hanga qorannee irra geenyuu yaani dhorkani. Ijoollee warra iqaamaa qabu warra biiroo jiruus sana dhagee ilaalu kasi dhorka. Amma warri iqaamaa qabu naannoo as keessa jirani. Warri iqaamaa qabu naannoo inni jiran seenuu dhorkaniira namoo doktoranii seenuu dhorkan. Suudiin naannoo kami?
Nuti magaalaa Riyaadidha. Magaalaa Riyaad. Laa Riyaad tun akka walii galaati beeyte ammoo garuu kutaadha qabdi waan ta'eef. Magaalaan Riyaad kutaa san keessa ammoo kutaa ijoolleen nu himti akkasitti hin qabanne. Ammoo himamee jira. Ayyi bilaal amma fakkeenyaaf Suudii amma laala amma laayifiidha abraa jira amma namoota hedduudhaan na daawwataa jira sababii maal jennaan kutaa Riyaad bakka tam akka taate warroonni waraqaa qaban warroonni waraqaa paasaabora qaban naannoo sani laalanii dhiiga ishiidhaa qulqulleessuu ni danda'an ijoolleen ilmaan Oromoodhaa jechuudha. Akkamitti akka jeefamtee akkamitti akka qalamtee bakka tan ammoo baruun dirqama ammoo fakkeenya Suudii magaalaa Riyaad qofoo jenne magaalaa Riyaad akka guddoo walii galaate kutaan ishii immoo akkasin teessumudha qabaa ammoo ijoolleen qaamaa qabdu tasilaa seentee akkaataa qalamuu fi akkaataa isiin tuute ilaaluudhaaf wanna cidhayte seeruu dhorkan ijoollee qaamaa qabdu biiroo sanuu dhorkan jaaniin baasee qorannee isinii kannine irra geenyaan amma kana jirtuga biiti biyya arabaa waan ta'e wanni qorannoo tana keessa mootummaan milyoon naannoo milyoon eessadha aloonni ishee. Ndio. Dhaloonni ishiidhaa eessa? Arsii lixaa aanaa Dodolaa. Arsii lixaa aanaa Dodolaa. Magaalaa Duwwaa Takkaatti yaadni. Magaalaa Duwwaa Takkaatti magaalaa Duwwaa Takka Zeeroo Takka yaadni. Magaalaa Duwwaa Takka Gooroo Takka. Duwwaa Takka qofa. Eeshi tayyib. Duwwaa Takka. Magaalaa Duwwaa lama baay'ee qaban. Eenyutu ishiin? Maqaan ishee jedhamti. Kadiyyaa Kadiriyaa. Kadiyyaa. Kadiyyaa Kadir. Asitti immoo nuun kadiyyaadha nuun jedhanii asitti immoo fatiyaadha amma kadiyyaadha akka immoo nutti barreeffamaan erganitti fatiyaadha nuun jennee nutti hima waan ta'eef ammoo fatiuma nuun jedhanii kadiyyaa eenyu jedhamte? Kadiyyaa Kadir jedhamti. Kadiyyaa Kadir. Kadiyyaa Kadir. Okay. Inshallah namoonni ana warri Arsii ana Dodolaa beeytan gama social media kanaanis live in bira jira. Qalamuun obboleettii teenyaatu akkamitti akka qalamte yoomi sababbii maal irratti akka qalamte inshallah illaa warri asii liveedhaan nu daawwataa jirtanilleen share godhaatiti dhiiga obboleettii teessanii tana akka teenyaa tana akka nu barbaaddanii nu baaftanii imbaasiin Itoophiyaadhaa imbaasiin Saudi Arabiyaadhaa kan Itoophiyaalleen akka dhiiga ishii tana nu gartee qulqulleessee akka nuuf baasu duuti ishiidhaa haleedhaa jiran obboleeyyan kiyya magaalaa Riyaaduma jammalee bakka tana nuuf hin himne waan ta'eef namni ammaan tana ijoolleen teenya tan bira jirtulleen hin jirtu miti isaan Nuraddiin. Waraqaan takka sagalgala kana nu ergamtanii jirti ammoo waraqaan suni qoratanii manni hakamaa qoratanii waraqaan nutti illee hin ergamtanii jirti. Waraqaan illee galgala kana dhuftee jirti ijoolleen nurra ergite footoo siidhaatii wajjin doktoranni qoratanii yaanii maal mata ergamtanii jirti. Eewwa hayyee. Ayya inshallah mega isinis faana jala bu'aadha isin biratti barattimi. Eewa. Obboleeyyan kiyya warri maqaa na gaafattan Kadiyyaa Kadir jedhamti Kadiyyaa Kadir Kadiyyaa Kadir jedhamti akkan immoo poostii barreeffamaan na barreessanii erganitti adda Kadiyyaa Kadir jedhamti aanaa Arsii godina Dodolaatii jedhan.
Ana lana. Arsili tago ana dodola. Arsilita ana dolati jan. Akkana jani inshallah ammoo araba jeese maqaan nuyi nimne magaalaa Mariyaadii janii qulqulleeffachuun dirqama.